Kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran. Asiin haasawaa eegalee. Kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran. Eeysanii dhufe jiran. Ga'e ajaa'iba. Maal jechuudha Jawaar akkamittiin asitti hafuu danda'a? Ilma eenyu dhaqee du'aaf? Eenyu dhaqee qabsaa'aaf? Eenyutu guddisa baasa? Nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhalli isaa hin marara. Hin jaallata. Akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu? Yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free. Hin dhufu tola hin dhufu. Gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna. Ani kaffaluun qaba qooda koo isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaa isaa qabsaa. Inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti bilisummaan kan argamu. Malee akkuma itti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deebi. Ani immoo dhaqee du'a Jawaar hin deema. Hin ta'u Jawaar inni akkasii hin ta'u. Hin ta'u. Inni akkasii hin ta'u walumaan deemna. Kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'ina. Ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektamu. Rifeensi mataa kootii tokko ittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana. Alhamdulillah.